achi siki narraan bayini. Dhugaa jarri kunniin lamaan lachuu wal jaalatanii Waa jiranii ajaa'ibaadha. xiqqoo wanti daangessu waan takkaatu jirana fakkaate. Of course garuu sunillee uma wanti daangessu miti guddaa jaalala waliin jiraannaani. Okay. Bareedaadha. Geemii qabadhu kan dhumaan taphadhaan maniin ba'a kana booda. Sirbi. Sirbi. Ani sirbu. Hmm? Hin sirbu. Hayyee ta'e akkasumatti. Amazing. Ay, boy, jirta maal taate? Ay, akkas taa'ee akkasidha. Yeroo Oh, awos kaasii suuraa kiyya bakka himidama. Suuraa dibatti ilaalee bira yeroo hin jedhu waan bira jirtu see. yeroo akkasidhaatti gittii dhufee. Way miskiin. Ya Allah, በጣም እንትንም አጃይባ ዱጋ ዱባchuudhaaf jirri kunniin lamaanii. Anji maaki jirta. Ni jira. Ay, maal taateeti garuu? Anis beekaa miti bira akkas calluma jedhee akkas yeroon seeru gittimii dhufe nanna'e. Si haa gaxxamu bu. Loko mudi son saleman eko ansi male orma fidon kabdu baron eko kana fansi sasada sinar ada ko tudum fa ko taisi Toofiikoo mangistii ulfaadhu. Akkas hedduu maaki. Ati maaliif achila? Ani maalan beeka maal akkana goote ani maalan beeka ijji koo ani utteettiin arguu barbaadan fi Toofiikoo abbaatee kabarilli wanda nuurilli kabarilli nuurilli gaayisuun dhumti keessan Toofiik folonaa godha ani amma utteettiin ilaaluu barbaada utteetee loon ilaaluuf deemu ijji koo deeme gittim. Dhagginnatu waanuma koon ilaale. Laa ilaaha illallah. Qabsoon Oromoo ittiin bultu. Akka jabaateetti. Wayi maal isa? Dhagginnatu waanuma koon ilaale waan namaan ilaalle silas maal godhani maakii amma maal goota seete qixaate. Inyaatiin na jalaa miidhama. Inni gooti inyaatiin. Ani nan barbaadu isaan na jalaa miidhama. Akkam cookkasetta otoo miidhame. Lammada si hooli laayifii seenaa. Lammadan ilaaltanii. Amma na hima. Afuka nanas fararree raachuulaaf jettee barreessite asirratti. Raachuulaaf jettee barreessite asirratti. Inni dhaga'u. Dhageessu. Kolgeetiidhaan barreessi. Nan gashu.
ni balbala qaamni jechuun hin ta'u na dhukkuba jechuun na balbala qaamni koolgeetiin immoo akkamiin barreeffama akkas harka keerra goote raachuu Araayun barreeffamu eessatti agartee akkana nama barreessaa ani argeera ani barreessee beeka hin ta'u maaf hin ta'u Auzubillah torban dhufu Harargeen nan deema maatii bira deemu Nada parti amma gana sarara kuttee daandii irra baate amma karaa jettiin maatii deemu jette ummati bara mancaasi gadi hin baasin amma dafii madhu waan fitamuu qabu fiffiteen dhufa jedhee deessumatti bira Ajaa'iba wala rabbii maal makii sana galchaa adabbii keeni mamtu naadannas Gambra matana maalidha adabbiin kee maakki Okay Simoy yes eenyu naa kan yeroo maaki Thank you so much hundi keessanuu Okay yeroo baay'ee kan na dinqu hidhiin kee Easy sitti mun qaba hidhiin kee Easy sitti mun qaba Oh my goodness maaf seete no maaki beekuun qaba kanaaf sitti mun qaba beekuu qaba no maaliif sitti mun qabaan sin jedhe maaki sit beekuu qabda kan akkas dhufeetu laa akkas dhufee ilaa akkam taaseete hidhiin kee yeroo baay'ee Nadi bayro baje engaddafa Okay amma adabbii siyaada baga ihin beeku qabda ka tankolisa beeku qabda tankolinni hojjetu beeku qabda kanaaf engaddafa qoy kun akkamitti akkas taa'e yaadaa ture akkam taaseete Raachu no beeku qabda kanaaf Raachu oi maata jirta Dhaggeeffadhu adabbii haa ta'u mi'aa mucammaan teeroofi jedhaati wal. Garuu sirriidhaa garuu hojiin isaa ishii dirgitiin amma taa'aa kun amma sirriidhaan. Akkam? Akkasiin godhin immoo. Akkam? Amazing. Ajaa'iba qabannaa. Ajaa'iba qabdu wallaahi laaziim. Oh. Silkii kiyya cabsite ilaalama. Okay, amma silkii kiyya naa bitta. Baqa. Si galee miti? Qoy chaarjii irra waan hin godheef. Okay, chaarjiin fudhatee jira. Okay, amma dhiisi yaa bulaan. Dhiisi naansin jee. Waa. Osoo fudhadhuuti. Amma adabbii fudhadhu. Namni kun hundi garuu eessa dhufe? Yaa jara keenya wayyaa namaati. Okay, amma keeti tokkoffaa maal qotamee barreessaa maal haa godhu? Suuraa kiyyaaf duuba kaa'e. ደስ ብሎታል። ሱራ ሰካ ቶሎኪን ድራማ ሶራ አብዱ በካ ጀናን ቁባኛ ጀመረ ማያ ጀራ ለከና ፌስቡክ ረት ማኪ ኦሮ ዳሚቲ
Facebook ni xiyya gubatee jira garuu inni laa jechuun maqaa kiyyaan ni jira Facebook search godhi ni jira wanni hundinuu. Okay, first kan first Oromoo sanni qabda. Kan wallu kan first Oromoodha san godhi. Commenti jechaa jira. Hai ummata kana. Kan profailii keerraan argadhe. Hai. Hindi. Mario. Achi siki narran bayni. Dhugaa jarri kunniin lamaan lachuu wal jaalatanii Waa jiranii ajaa'iba. xiqqoo wanti daangessu waan takkaatu jirana fakkaate. Of course garuu sunillee uma wanti daangessu miti guddaa jaalala waliin jiraannaani. Okay. Bareedaadha. Geemii qabadhu kan dhumaan taphadha amma hin baa kana booda. Sirbi. Sirbi. Ani sirbu. Hmm? Hin sirbu. Hayyee ta'e akkasumatti. Amazing. Ay, boy, jirta maal taate? Ay, akkas taa'ee akkasidha yeroo Oh, ya. Awas kasih surah kiyya bakka himu jama. Suuraa abdibatti ilaalee bira yeroo hin jedhu waan bira jirtu see. yeroo akkasidhaatti gittii dhufeet. Way miskiin. Ya Allah, በጣም እንትንም አጃይባ ዱጋ ዱበቹudhaaf jirri kunniin lamaanii. Anji maaki jirtaa? Ni jira. Ay, maal taatee garuu? Anis beekaa miti bira akkas calluma jedhee akkas yeroon seeru gittimii dhufe nanna'e. Si haa gaxxamu bu. Tawa dumaati kun amma. Komantiin na kofalchiisaa jira. Labsii goota kuette.
Ara guys push godhaa taphadhumaa moo qabna taphadhumaadha moo qabna guys hundumti keessan push naa godhaa godhaa hundumti keessan taphadhumaa anis taraa koo suuraa koo kan biraa godhachuu qaba. ገብቶልሻል። ኧረ ላሽ እንደዛ አይደለም እሱ የምንሽ ነው ጀስት ፈተና jaalatamuu malee jaaladheen beeku kanaan duraa dhibee nama jaallatte amma reefuun argaa jira nazuuko jaalatamuu malee jaaladheen beeku kanaan duraa dhibee nama jaallatte amma reefuun argaa jira jaalatamuu malee jaaladhee kunoo naman karaara nangu adena na hina barene malo ya bare dukiyanni shabira guys push goda nazuko kashti ko ulfat najradu kashti lubu abdi laylu nazu thank you bredukiya thank you warra asirra jirtan aanaa follow naaf godhaa please follow naaf godhaa warra giftii naaf kannaan jiru jararraa gubbatti follow godhaa hunda isaaniitu keessan hundumti keessan nazuu emtiif abdii follow naaf qoy nazuu aniyyuu follow siin goone kunoo nazuu koo si godheera follow dhammoo waan biraan miti inta koo saatariin maaki ani follow hin jedhe waan biraan jedhe liduu ummata keenya namoota 3,000tu jira asirratti waan takkan dubbachuu barbaada ummata keenya kan Wallaggaa keessatti dhumu jiru akka yaadattan sagalee akka taataniif please gizee hunda akkuma dubbadheen jira ummata keenyaaf sagalee tahaadha rakkoo takko malee Wallaggaa ta'uun yakka ta'ee jira sa'a tanatti Wallaggaa ta'uu qofaaf ajjeefamaa jiran Oromoo ta'uu qofaaf Wallaggaa yoo jaamtini ajjeefamte Wallaggaa ta'uu yakkaa miti sabboonummaadha malee saniifuu ummata keenya kanaaf sagalee haa taanu bikka jirrutti viidiyoo hojjennuu fi warri Ameerikaa fi Kaanadaa, Austraaliyaa, Awurooppaa bikka hundarratti argamtan hiriira akka nuuf baatan waamicha isiniif goona please ummati keenya haa yaadan ummati keenya bira haa dhaabbannu wanni ummata keenya hirriban dhorkitee jirti wallahi laazim saba keenyaaf sagalee haa taanu nama 3,000 jirtanii akkam fagaatu waan takka godhuu dandeessanii yoo heddummaannee kan ummata keenyaaf sagalee taanu taani ummata kanarraa dirooniin ajjeefamuu fi qawween ajjeefamuun irraa dhaabbatti isin galee miti yoo kanuma usnu taate malee yoo kanuma usne ajjechaan itti fufa malee ibduu wayin deebiin ummata keenyaaf sagalee taanu please ummata kiyya kanan jechuu barbaada. Asirratti wanti maakii yeroo baay'ee dinqisiifadhu dhugaa dubbachuudhaa fi ishee xiqqashoo sammuun isii garuu baay'ee guddaadha. Bakkee kanatti bakkee kamittuu yeroo laayivii seentuu namoonni sirnaan hordoftan yoo jiraatani waa'ee uummata osoo hin dubbatin akkasumallee ta'ee jaani uummata Oromoo Wallaggaa keessa jirtan hundi keessanuu Rabbiin isin bira haa jiraatu Rabbiin isin waliin haa ta'u warri maatiin keessan rakkoo fi gadadoo harkaa jiru hundi keessanuu Rabbiin jajjabina isiniif haa kennu obsaanii dabartii guyyaan dheeratus halkan dheeratus guyyaan bariin hin oolu akkuma jaamutti akka fedhe halkan kun dheeratunuma bari'a miti bariin hin oolu halkan dheeraturre bariin hin oolu waan ta'eef ni bari'a guyyaa takka warri dhalootaan Wallaggaa taatanii rakkoo fi gadadoo mana namaa keessatti rakkachaa jirtan haati teenya abbaa keenya obboleeyyan keenya warri jettan rakkoon teessan rakkoo tiyyaa rakkoo uummata Oromoo hundaati miidhaan uummata Wallaggaa miidhaa Oromootaa fi miidhaa maakiiti saniifuu isin waliin jirra jechuun barbaada okay isin waliin jirra okay karaa dubbii keetii bakka rakkoon qabu bakka kanarratti haasa'uu qabda natti fakkaate haasa'e bakka okay ayyee bakka raachuu hin badini nagaan turii dhugaa dubbachuudhaaf hedduu nu bashannansiista thank you so much raachuu okay galatoommaa ayyee galatoomii atillee okay
kalees wallaggaa arras bollaggaa boors wallaggaa ifduras wallaggaa anka dhumaatiin ummata oromoo irraa hin dhaabbatinitti anka dhumaatiin isaanii hin dhaabbatinitti guzee hundaa'u sagalee taana itti fufna isaanu ajjeefamaa jiranii isaan dhiini isaanii dhangala'aa jira akka bishaanitti ummata keenyaaf bika jirutti sagalee haa taanufu keessaafu warroonni diaspora biyya alaa jirtan sa'aatanatti maal eegaa jirtan maaliif ustanii dhumaatii oromoo arkaa hin jirtanii hiriira maaliif iyyaamne warri duraan hiriira qopheessuu maaliif amma qopheessuu dhiistanii qopheessaa hiriira haa bahanii lolli duraan Tigraay irratti gaggeeffamuu ture hundi amma Tigraay wani takka hin jiru Tigraay keessa Tigraayin araara walitti buusaniiti waan genocide Tigraay irratti hojjetaa turan san gama wallaggaa godhanii jiran jechuudha. Gama wallaggaa godhanii jiranii bakka nyaatni hin jiru, bishaan hin jiru, neetworkiin hin jiru, ifaan hin jiru, bakka akka malee keessa jiran. Barachuun hin jiru, dhugaa dubbachuudhaaf rabbiin jajjabina isiniif haa kennu hin jedha. Wallaahi uumaa dubbachuun kophaa isaanii rakkatanii jiran. Oromoonni kutaan kudhan hundi usee jira. Sababni useef beekuu baadhullee mootummaan warroonni Abiy deeggartan shanii dhumu jira. Shanii rabbi haa fixu warri jettan. Obboleeyyan keenya kan harkaa jirtan sun shaniidha. Warra hidhatee miti bar. Warra miskiina Loko mudi son saleman eko ansi male orma fidang kabdu baron eko kana fansi sasada sinar ada kutu dufa kota isi